shamarran tiyya qaqqaaliiwwan tiyya buskuutiiwwan tiyya dhaamsi kanadha dubbadhu kuni shamarran oromoodhaa tan kutaa kudha takkaa ilaallata warra afaan kiyya dhagayan kana wanni wallaaltu tana irraa bahu jechuudha garuu wallaa anarraa haa bahu wallaalumma kiyya anarraa haa bahu malee isin fayyada jedhee dubbadhaa jechuudha tokkoffaadha dhiira gaafa itti heerumtan waa afur waa sadi waa shan waa jaha irraa lalladha tokkoffaan maali namni kun kabajaa sii qaba gaafa aa jedhee si waliin haasa'urraa akkookabiin isaa adeemsi isaa jireenyi isaa haalli isaa akkam kabajaa sii qaba laalladhu maaliif akki nyaataa tole udaanii hammaataa san hadda janaa sii tolee boru gaafa waliin jireenya sii hammaata takka jedhi naa qabi lammaffaa haadha isaatii abbaa isaatii obboleessa isaatii maatii isaatii kutaa isaatii gosa isaatii akkam kabajaa qaba laalladhu ka gosti abaarte ka goshoon abaarte nurraa qabi ka jedhan sani abaaramaan sirra bu'ee sillee si balleessa sadaffaadha ilma dhiiraa amaloota dhiiraatii jechuudha harbaan kamsaan jummaan sanbata xiqqaanii amaloota dhiiraati yoo ati waan takka naa godhi jetteen waan kan akkas naa ta'i gaafate jetteen guyyaan guyyatti taruun barri baratti taruun jiini ji'atti taruun amaloota dhiiraati waan san keessatti yaa obboleetti tiyya ati shoora mataa kan keetii taphachuu qabda gahee mataa keetii taphachuu qabda shamarran takka dhiirri tokko jechuudha muka jirma jibbani muka hidda jibbani muka jirma jibbani haafa jibbanii jetti oromoon haafa isaa ka gubbaa gabbu'u jibbanii jetti waan jirma isaa jibbaniifi jechuudha jirma jechuun hidda waan jibbaniifi jechuudha dhiirri tokko kan siyyuu hin jaalanne ka siyyuu hin kabajine ka siyyuu jireenya kan kee hin feene si waliin jiraachuu iyyuu hin feene asii oliin si waliin jiraatu maqaaf si rakkatee si waliin jiraatu gaafa ammoo jechuudha ati ilmoo dhalte wanni jaalalli wayii jidduu tanteetiif isaatitti dabalu tokko hin jiru jechuudha warroonni ilmoodhaan of rakkiftan gaafa ilmootan argadhe akkas naa godhuu danda'a gaafa ilmoorraa dhale akkas naa godhuu danda'a waan kana sirreessuu danda'a waan kana akkas godhuu danda'a waliin jireenya keenya itti fuufuu dandeenya dubartii naannesu dhiisuu danda'a warri jettanii ilmoodhaan of rakkiftan ilmoodhaan of cinqitanii yoo si'ii kabajaa qabaate ilmoo kan kee rima garaa kan kee ka isaa jiru san fincaan isaa kan garaa kan kee jiru sanii kabajaa qaba qabi achin naaseef godhiiti kanaafi ilmoo dhaluudhaaf ofin rakkisinaa dhiira kabajaa siin qabne irraa ilmoo dhaluuf ofin rakkisin seef naa godha achitti itti aansuudha immoo jechuudha shamarran kenna yeroo hunda baandiraa ofin godhinaa baandiraa keessattuu warri bultii keessa jirtan miidiyaa kana irraa uf qusadha warri bultii keessa jirtan singiliinuu rakkatte warri bultii keessa jirtan ammoo miidiyaa kana irratti uf qusadha jechuun kan koo maali tiktokiin fayyadamina yookaan feesbuukan fayyadamina telegiraaman fayyadamina jechuu kan kootii miti gaafa bultii teessan jaarsa keessanii wal dhabdan jireenya keessan wanni tokko isin jalaa fashalaa'e wanni tokko isin jalaa mucucaate gara miidiyaatitti asin fiigina obsa godhadha obsa horadha olma fuutanii gara miidiyaa kan as fiddanii guyyaa sadiif akka nama sharaa bunaasoo qiddaa waxxaree bunaasoo qidda jalatti afatu gasti si banatanii mana sitti banatanii akka sharaatitti suuraa kan keessi waxxaranii si kaayanii koomentii jalatti hin jiraa miti kun gandaan maqaa keetii wal arrabsa kun amantii maqaa keetii wal arrabsa kun kutaa maqaa kan keetii wal arrabsa waa 99 sin jedhanii akka tiktokii irraa baddu si godhanii fooloo si godhanii suusii sitti ta'anii faarsanii fuudhanii samii sanitti sedhanii kanii gaafa guyyaa sadii si jalaa goranii jechuudha ati garuu viidiyoon kan kee badaan ol bahee ta'e suuraan kan kee ol bahee ta'e yoo namni qara 5 si beeku nama 50 ubbarsiifte yoo namni qara 50 si beeku nama 500 ubbarsiifte nama 50 ubbarsiifte kaate miidiyaa kanarraa gadi buuta jechuudha faayidaan takka hin jiru ta akkasiisan siin jedhan idim zalaalami ammoo viidiyoon kan kee kun idim zalaalami baraa waggaatti haaroonfamaatiin ol bayaa jechuudha akka siidaa gootaatitti jechuudha gaafa waa isinit galan xulxul jettanii gara miidiyaa fi gurra uf qusadha isinitti galanii miti isin qunnamanii miti waan isin qunname san obsaa keessatti gadi faayidaa isin hin qabu
lakki fooloo barbaada beekamtii barbaada rakkoon qabu maqaa gosatiyyaati maqaa kooti jiruuf jireenya kiyya kan boruu kanaabetu caala isaa faayidaaf naaf hin qabu isaa gufuu naa ta'a viidiyoo kanatu ol bahee boru ammoo naqaanyessa boru laaluu saalfadha haasaya kana boru laaluu saalfadha lakki hadha nan fayyadu tan hadhaatitu ta boruutitu taara tan hadhaa homaa miti yoo kan jenne taate miidiyaa kanarra fooloof laayikiif deemtu taatu itti fufuu dandeessa nagarra